Ashama harka fuudhee hordoftoonni Abduu moobaayil aappii jaallattan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa fi warra jalqabaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu moobaayil aappii sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Har'aan tana telefoonaan bitadhe. Telefoona kana ka yutubarootaaf bareedaadha jedheeti yaada tarii warroonni bitachuudhaaf yaada qabdan yutubarootaaf keessattuu jechuudha. Akka hojii dafee isinii hojjetuudhaa fi telefoonni yutubaroonni itti fayyadamuu qaban yeroo hedduu wantoota isin laaluu qabdantu jira jechuudha. Maaliif YouTube hojjechuudhaa fi telefoonni hedduun isin hin dandeessu. Tokkoffaan niitoorkiin isii telefoonni hedduun niitoorkiin isii dadhabaadha. Hedduu isii ammoo raamiin isii dadhabaadha. Keessattuu murteessaan raamiin baay'ee barbaachisaadha jedhu telefoona warra YouTuber hojjetuuf jechuudha. Kanaafuu anis telefoona tanaan bitadhe. Echun tana jijjiirraa bitadhe echun duraan noot fayyadamaan ture noot irraa immoo amma isiidha bitadhe jechuudha. Moobaayilli jidduu galeessaan ka akkuma isin hundinuu beeytanii moobaayila sadii yeroo har'aan tana jechuudha beekamaan jidduu galeessaanii iPhone fi Samsung S akkasuma Samsung Note jechuudha. Sadiin kun yeroo hedduu jidduu galeessa ta'e jechuudha. Eeshiyaa, Afrikaa, Awurooppaa fi Ameerikaa guutummaa addunyaatti jechuun ni danda'ama. Moobaayilli kaampaanii sadiin kunneen jidduu galeessa jechuudha. Kaampaaniin kun waggaa waggaadhaan kan inni baasu. Waggaa waggaadhaan baasaa akkasuma ammas haayikoobbiin isaaniis ni dalagama. Waggaa booda riipaablish kan jedhamu ammas kan haara'uunfamillee ni dalagama. Haa ta'uti ammoo isaan waggatti moobaayila fakkeenyaaf amma kaampaaniin kun sadi baasa jechuudha waggaa takka keessatti. Sadi fakkeenyaaf amma kun Galaxy S21 Ultraadha. Samsung Galaxy S21 Ultraadha. Isa kana jechuudha kana waliin kabahe sadi fakkeenyaaf jalqaba Galaxy S21 normaala baasa jechuudha. Itti aansee ammoo Galaxy S21 Plus baasa jechuudha. Egaa Plus baasee booda kan dhumarraa isa kana jechuudha. Amma kana booda maal itti aansee baasa 22 baasa jechuudha. Kana xumuree jira sadiin kana xumuraa kun kan dhumaati jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf Januwaariidha kan inni bahe waggaa kana keessa jechuudha bara 2020 takka kana keessa jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf kanatti aro ammoo 22 bahaa jechuudha. Kun amma 20 takka gurguramaa 22 ka biraattu bahaa jechuudha. Kanaafuu kanaan anis keessa fagaadheetiin jira. Tole hayyee kun maqaan isaa akkuma agartan kana Samsung Galaxy S21 Ultra jedha jechuudha. Baay'ee tokko moobaayila bareedaadha. Mallayni isaas guddatu iyyuu jechuudha. Mallayni garuu xiqqashoo ni guddata. Haa ta'uti jechuun hundi namaa kana haa bitatu jechuu kiyyaa miti. Kanarraa fakkeenya fudhattanii fakkeenyaa fi moobaayilonni biraandiin isaa mallayni isaa gabbu. Moobaayilli yeroo hedduu biraandiidhaan kan inni qaalawu akkuma isinuu beektan jechuudha. Laakiin isin kana laaltanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana qabiyyee isaa kana laaltanii kabiraa kan gatiin isaa jiddu galeessa ta'ellee jechuudha. GB'dhaan kanaan raamiillee argachuu baattan keessattuu mee fakkeenyaaf amma wantaan isaa osumaan baniinuu asirra fakkeenyaaf amma isinitti ni mul'ata jedheeti yaada ka kunoo fakkeenyaaf isinitti ni mul'ata jedheeti yaada achira laala haala kanaan jechuudha. Asirra waan muraasatu jira fakkeenyaaf maal jedha raamiin isaa roomiin isaa GB 256 jechuudha. Miimoorii isaati roomiin kun jechuudha 256. Fakkeenyaaf ta 220tu jira amma yutubarootaaf 220 baay'ee tokko bareedaadha. Gahaadha jechuudha. Warri miimooriin isaa 220 yeroo hedduu GB 6 ta'a jechuudha. GB 6 jechuun baay'ee bareedaadha. Amma inni kun ammoo kaaddaati GB 12 jechuudha. GB 12 jechuun baay'ee tokko guddaadha. GB 12 ka GB 12 jechuun baay'ee tokko guddaadha. Akkasuma kalaan isaa ammoo Pentium Silver jedha. Pentium Silver'a. Taani kaamee banneeti ilaalla kalara isaa akka jiru S21 Ultraadha. Keessa isaa banee ilaallame nafaana turaa ka. Ifama kata baay'ee tokko bareedaadha. Kalaan Pentium Silver jechuun kalaa kana kala isii afurtu jira, biraawuniin jira, gurraachi ni jira. Kana silver jechuun isa kana jechuudha. Silver isii
tarii bilicoo isin jechuu baate kana fakkaata baay'ee tokko bareedaadha. Wanni biraa kan as keessa jiru ilaalla. Recharge isiiti. Wanni biraan jiru keebiliin chaarjaa ittisuuf walillee jiru dhiheenya kana keessa hambisee jira kaampaaniin kun jechuudha. Hedduminaan durii chaarjaallee waliin nama kennan amma immoo chaarjaan hin qabu kana qofa qaba jechuudha. Haadha qofa qaba jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko moobaayila bareedaadha. Moobaayilli kun gatiin isaa xiqqashoo wayyoo ta'uyyuu jechuudha. Garuu hojiin isaa baay'ee tokko bareedaadha. Yutubarootaaf keessattuu hedduu takka bareedaadha. Nama mee chaarjaa itti guuteetiin bana jechuudha. Yeroo bane ka keessoo isaa waraabessin agarsa. Malladhi isaa immoo $2,250. Malladni guddatuyyuu bareedaadha. Garuu namni hundi kana habitatu jechuu kiyyaa miti. Qabiyyee isaa fakkeenyaaf keessattuu raamii isaa GB yeroo biraa immoo moobaayila jiddu galeessa ta'ee fi gadi aanaa ta'es bareedaa yuutubarootaaf haala akkasittiin dhiyeessa. Garuu kan amma akkumaan jechuun ofii bitadhetti viidiyoo kana isiniif waraabe jechuudha. S21 Ultraadha. Ammallee yeroo hedduu namoonni kan ittiin sobamanii S21 yeroo jedhamu S21 sadii dalaga. S21 ta'uu qofaan sobamuu qabda. Yeroo har'aa tana bitadhaa jette fakkeenyaaf S21 normaalatu jira. Normaal bitachuun qabdu isa kana gatiin ammoo wal adda sadiinuu jechuudha. S21, S21 Plus fi S21 Ultraadha. Amma kun Ultraadha jechuudha. Baay'ee tokko bareedduudha tuni. Kanaafuu akkasitti kan bu'anii yeroo baasu sadii baasa isiniin jedheetiin jira. Waggaa mataa keessatti sadiinuu kan isaan baasanii waggaa takka booda immoo kan biraa dalagan. Kaampaaniin kun yeroo hundayyuu kaampaanii kanas kan Apple illee fakkeenyaaf amma Apple 13 baasuu deemami 13 jechuudha. 13 baasuuf ka deemu kana 12 dhaan maka gurguramaa jiru. iPhone 12 Pro Max dha kan amma gurguramaa jiru. Laakiin 13 ammoo waggaa bara 2022 kanatti magaalaa ka oolu amma hojjetamee jira natti fakkaata. Kanaafuu maal isin jechuu barbaadete amma namoonni hedduun high copy dhafa original isaanii warra bisatantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma Galaxy kan amma S20 yookiin ammoo S9 bitadha magaalaa irraa hojjete hin jiru. Ka jiru maalinni Republish kan jedhamu kan gara kaampaaniitti deebi'etu jira. Kan lammaffaa ammoo high copy isaa kan isa fakkeessanii dalaganidha. Garuu waggaa kana keessatti amma kana fakkeessanii hin dalagan dhorkaadha jechuudha. Warri biraas hin dalagu warri high copytis isa kana gurguramaa jira waan ta'eef gaafa kun gurgura kana dhaabe isa kana high copy kana fakkeessanii ni dalaganii jechuudha. Kasanii ala kan gartee gara kaampaaniitti kan deebi'ee isa santu hojjetamaa jechuudha waggaa kanaan boodatti. Anamma chaarjii itti guuteetiin banuufi jechuudha. Baay'ee tokko bareeddi. Hedduu takka bareeddi kun akkuma agartan kana jechuudha. Kanaafuu warroonni gartee YouTube hojjettanii fi baay'ee tokko bareedaadha. Mallaqa walitti qabatanii mallaqni kun ka guddaa ta'uyyuu ittiin hojjechuudhaaf mallaquma isa ittiin hojjettan saniin deebitanii argattan waan ta'eef yuutubarootaaf bareedduudha jedheetii yaada. Amma fakkeenyaaf warroonni gartee diraamaa garaagaraa wantoota adda addaa waraabuudhaaf magaalaa keessa fa'aa itti fayyadamtanii baay'ee kaameraan isaa baay'ee tokko haayidha. Kaameraa isa garuu banee osoo boodamee keessa isaallee waraabessin agarsiisa. Kaameraan isaa jechuudha fageenya meetira 100 si fideef waraabuu danda'a jechuudha. Leensiin isaa akkuma kaameraatitti jechuudha akkuma kaameraa silaa kaameraatitti baay'ee tokko bareedaadha. Kana amma dura hangana waan dalagamee natti fakkaatu ka telefoona yoo dogoggoruu baadhe meetira 100 fideesitti moobaayila irratti dalagamee beeku amma dura 10 faa 20 waan akkasiiti jechuudha. 20 Ultra no 20 Ultra garuu amma dura dalageeti jira 50 ture. Kun amma dhibbaan jechuudha kan dalage. Akkasuma kaameraan fuula duraa meegaapikseli 40 jechuun baay'ee guddaadha. Kunillee moobaayilota quality akkana kan irratti waan dalagamee natti fakkaatu. Moobaayilonni biraa beeki kan fakkeenyaaf lakkoofsaan amma isiniin jedhu kana guddaa himee garuu qulqullummaan isaa xiqqaadha. Kanneen laakiin meeshaan isaan itti fayyadamanii fakkeenyaaf hamma isiin tuni Kooriyaadha. Meeshaan isaan fayyadaman meeshaa gurguddaa isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaafuu fakkeenyaaf yuutubarootaaf maalinni raamiin isii akka biiziin taane hojii hedduu wal bira akka isinii hojjetuuf dhiifama. Hojii hedduu akka wal bira isiniif hojjetuuf akka ammas dafee isinii xumuruuf YouTube irratti viidiyoo gurguddaa akka gartee ol baasuudhaaf GB gurguddaa akka ol baasuuf akkasuma 80K waraaba. 80K jechuun yeroo rantana ka ni beektan jechuudha. Durii 4K dha mi 80K ni hojjetaa jechuudha. HD viidiyoo isaa jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Kaameraa isin kaatanii namni tarii isin wallaalutu mala hedduu takka bareedaadha. Kanaafuu wanni gartee YouTubereetoof bareeda jedhee fi maalinni waa hedduun tokko faaraamii isiitii roomiidha. Akkasuma ammas kaameraa isiiti. Kaameraan isii baay'ee
tokko haayidha qulqulluudha akkasuma keessattuu fageenyarraa harkisee fiduudhaan kan inni beekamu jechuudha. Fakkeenyaaf as teessee fagoo bakka namni si quban qabne keessattuu warri biyya keessaa gudii warri bilisiginaa hojjatu san fageenya teessanii bakka tokko sin agarreerraa uf bira fiddanii waraabuu dandeessan. Akkuma ammaan qulqulluu isin fuula dura taa'ee haasawutti jiru kanatti fageenya meetira 100 fiddee siif akkanatti siif waraabdisin jechuu kiyya. Jechuun fakkeenyaaf poolisii yoo bira jiraatte akkana waraabdesitti hin dhiisu biyya keenya amma akka biyya guddatteessanii miti jechuudha. Laakiin kuni bakka feete jiraatte bakka namni sin agarre fageenyarraa qulqulluu akkana kana waraabuu dandeessa. Kanaafuu baay'ee tokko isin fayyaddi. Yutubaroonnis akkasuma diraamaa piraankii fa'aa deddeemtanii ittiin hojjechuuf fageenyarraa waraabuudhaaf hedduu takka isin gargaarti jedheeti yaada qulqullummaa isiitii wajjin jechuudha. Kanaaf wanna yutubarootaaf bareedduudha jedheef yeroo biraa immoo giddu galeessa kan ta'e kan gatiin isaa kana hin geenye kun amma fakkeenyaaf doolaara 1,150 jechuun mallaa guddaadhaan hin beekaa. Doolaara 1,150 kan biraa gartee mallaqa jiddu galeessaan akkasuma gadi aanaadhaanis akkamitti akka bitattan silkiin kamtu akka bareedaa kan jedhu yeroo garagaraatitti barumsa akkasii isiniif hin dhiheessaa isinin jechuu barbaadeeti. Ani Abduu Moobaayil Appiraay hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagayaan naa tura.